nama rasuula keenna tuqaa jiru kana afaan sooma jirraa halkan qiyaama jirraa afaan keenna zikrii qur'aana nabii keenna tuqee rabbi dhabama isa haa godhu omuttuun buhin bitaa mirgaan dhihaa bariin kaabaa kibbaan arda wasamaan abaarri sarra haa jiraatu. Warri amantaa barbaadde hordofi abbaa barbaadde ta'i warri kaffaaloo wajjiniin dhaabbattee kaffaaloodhaaf dubbattu dhuguma oromummaa keetuun jaalattu kana dhibbatti jala sararii beeke. Namni oromummaa ofii jaalatu kaffaaloon seeratti dhiyaachuu qabaata. Itti gaafatamummaaf gatii kana kaffaluu qabaata. Moonni tokko arraba ofii tooyachuu hin dandeenye ka amantaa kamiyyuu bakka hin buune namoonni uumamaan yakkaa fi yakkamaaf uumaman ka amantaa namootaatiillee tuqu ka bira dabreen mootiyyuu mootii anbiyaa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maqaa balleessuudhaaf yaalan namoota san muslimni bakka jiru hundattuu dhimma akkanaa kan hin obsinee fi ka irrallee hin dabarre tahuu beekanii qaamni yookaan dhaabbanni bakka bu'aa muslimootaa manni marii dhimmoota islaamummaa Itiyoophiyaadhaa seera fi heera irratti hundaa'ee karaa nageenyatiif seeraa kan dhiheessu ta'uu fi murtii isaa malu kan argachiisu ta'uuf hordoffii dhumaa godhuu isaa kan itti fufe ta'uu asirraa akka beeytan carraa kanaan isinii ibsuu barbaada. Kanaafuu hojii kana itti haafufnu aduwwoota islaama rabbiin ija nurraa haa qabu. Warra jireenya isaa caalaa qabeenya isaa caalaa maatii isaa caalaa islaamummaa jaalatu rabbi nu haa taasisu. Kaffaaloon jaalattanii jibbitaniillee nu jidduutti hammeenya hamaadhaaf qophaa'ee dhufee isarraan dubbatinaa seeratti nu haa dhiyaatu. Akka seera biyyoo seerri jiraate. Ani waaqa seerri jiraate haga gammaatu qarra aga sa'aatii kana kaffaaloo seeratti dhiyaachuu dhabuun isaa baay'ee na gaddisiise. Odoo magaalaa Finfinnee keessa jiraatu odoo achi jiru maaliif dhokate? Ila boleettii xiyyatu nama dubbiin isa dhumaati. Yaa muslima Itoophiyaa yaa kaffaaloodha. Waan biraa takka hin gaafannu. Majlisni mootummaa wajjin jirra. Mootummaa kana waan barbaaduun tumsaa jirra yoo jedhe nama kana gurra qabanii seera kaa'u. Yoo san ta'uu baate nuti majlisa gaafanna. Majlisni ummata muslimaa bakka bu'ee yoo jiraate mootummaa kana gaafate deebii argachuudha qaba. Olaantummaan seeraa immoo biyya san keessa kabajamuudha qaba. Yoo kana ta'uu baate goota hedduu jira muslima keessa. Ajaja takka nu haa kennan karaa akka kan kallattii haa kaayan. Waan biyyi sun taatuun argita. Namni tokko nabii rabbiitiif jecha gana diqqoo isii sodaatu hin jiru. Nabii qalbiin ummataa itti jirtu ka osoo nuti ijaan hin argin qalbii keenna booji'e. Nabii ji'a samii keessaa lamatti adda baase. Aannan qodaa tokko 70 obaase. Dhagaatu salaama gaafate. Qadrii isaa gaaratu beeke. Gaara inni ol bahee gaara inni Uhudiin gubbaa dhaabbate argufamee gammachurra min shiddati farhin gammachurra ollate gaarri. Gufuu timiraa ka inni minbara gubbaa dhaabbatee khutbaa irratti godhu. إني جديرتي جنان فجعلت تئن كأنين الصبي الذي يسكت أكا إجوليت تقو هرك انفتيبو التسن نبي مكني قتي سابيكو نبي أقام قتي سابيكو نبي قال لي أولولي ركو تهمتي نبي الله تنسمي كيسا رفتي اتهيانو قلفتي يا رسول الله فديناك بآبائنا فديناك بأرواحنا يا رسول الله روح انتن فداسي هاتاتو يا نبي ربي سرا قصن يوسي جتش دوني يوسي جتش وان بربان تاج فديناك يا رسول الله فداسي هاتاتو لبونتين قبيني كينا فداسي هاتو فداك يا رسول الله يا ربي يا مولا يا من صلى الله عليه يا من على ظهر الفراق يا نبي التاج كفالون سيرت dhiyaachuu qabaata itti gaafatamummaaf gatii kana kaffaluu qabaata kalecha galgala yeroon barreeffama sanar gudura iskiriishuutiin arganii nagarree dhugaa waaqaa isa barreesse seenan amanuun dide maaliif sitti fakkaate namoonni tokko haa godhanii barreessan yenna aayisumatu barreessinaan jedhan ganama kana naxxaarre
gaafa kaffaalonii halkan ofan ajjeesa jedhee laayifii seenee gallakkise namni isa dhaqqabe ummata musliimaati. Kaffaaloodhaan hangadde tokkoffaa inni ummata musliimaa dhabuu isaatiif. Fuutanii soorame sooshaal miidiyaa gubbaan kaayinaa diinni takka si arrabsa. Arraba isaa san fuutee sooshaal miidiyaa irra keette atillee deebitee ergama rabbi arrabsuutti jirta. Islaamummaa xiqqeessutti jirta. Kanaafuyyuu namoota maqaa ergama rabbi dhahanii waa jedhan san barreeffama isaanii san shuut iskiriin gootan kuma bira kaaya. Sooshaal miidiyaa irratti waan isaan jedhan kana gadi hin dhiisinaa. Sababbiin kana maal inni diinni takka nama arrabsa lammaffaa of arrabsuun immoo gowwummaadha. Lammaffaa of arrabsuun jaraa wajjin islaamummaa irratti duuluu fakkaata waan ta'eef kanaafuu namoota akkanaa kana waan akkanaa kana yeroo argitan barreeffama san deebitanii sooshaal miidiyaa gubbaan kaayinaa jecha isaanii san haalaan ulfaata. Gaafa isan namni isaa mirmate dursee namni isaaf dhaqqabe namni laayifii seene nama Ameerikaa jiraatu tokko maqaa isaanii yaadadhu feesbuukii kanarraa namni sun yeroon geessedha Abdurazaaq. Yeroon geessedha. Isa Tun beeka mallaqa bar doolaara 35,000 walitti qabneefi bar guyyaa torbee takka keessatti ummanni musliimaa jireenyatti isa deebise nama isa godhe jireenya inni umrii isaan jiraatin akka jiraatu isa godhe doolaara 30,000 jechuun birrii Itoophiyaa miiliyoona 3 walitti qabneefi bar. Kanaafuu jedhe bar isa inni ummatuma musliimaa kana dhabuufiyyuu inni dhugaa ani isaafan gadde jireenya isaa itti dukkanaa'e. Sababni isaa gaafa inni du'e namni gaaf qixxee waan du'eeti bar gaafsan gaafa inni du'e namni dursee isa dhaqqabe isin ani innumti jecha kana ana jechuun jiraa agumaammaatu afaanuma kana dubbate kanaafuu ani beeku dhugaa waaqa akkamitti akka jedhes maaliif akka jedhames ergama qabanatti fakkaate dhugaa dhiifama naa godhaato akka waan argite waa kaffalanii fi akkana jedhedhanii natti fakkaate malee yookaan immoo dhugeeta waa jedhe malee ani garuuyyuu ani namni sammuu qabu barreeffama akkasiis isin barreessa natti fakkaata namni amantaa qabu bar waan akkanaan godhu. Haalan namatti jabaata. Haalan mataa namaa garagalchuu danda'a. Kanaafuu jecha san dhiifamaa wajjin fuutanii akka sooshaal miidiyaa irra hin kenne أنا سمعني سنجا فتشو بربادة وندي كيس نوجتشو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تبارك وتعالى قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. أمنتيتنا shirri takki malli hedduutu itti xaxame hedduutu itti ba'e karoora hedduutu itti baafame hedduu namaatu mala itti baasaa ture malli jaraa osoo galman gahin karoorri jaraa osoo galman gahin karoorri rabbii galma gahe wa akiidu kayda isinillee mala anillee mala kiyyan mala jedhe rabbi nama mala diin kanatti baase rabbi jaarmaya isaanii bakka isaanii yaadiniin itti dhufe gombisaa mana isaanii gubbaan itti gombisee isaan magacee isaan halaakeedha rabbi. Namoonni amantii keessan babal'ifachuu barbaadan arrabaan nu fakkaachuu nu arrabsuudhaan waan hin fakkaanne nurratti barreessuudhaan amantii keessan bal'ifachuu akka hin dandeenye ni beektu. Tooftaan amantii ittiin babal'ifatan arrabaani miti. Tooftaan amantii ittiin babal'ifatan uffata islaamaa uffatanii nashiidaa islaamummaa irratti waan baasaa bifa saniin babal'ifachuu badan hin dandeessan waan hin jirreen yoo dhugaan jiraate dhugaa kana as baastanii dhugaan san wajjin nu mormuu ni dandeessan. Sagantaa falmii nu qopheessuu ni dandeessan. Konferensii qopheessuu ni dandeessan. Konferensii san irratti nuti isiniif dhiyaachuu ni dandeenya. Gaaffii nu gaafachuu ni dandeessan. Waan ammoo islaamummaa keessa hin jirre fuutanii barreessuu hin dandeessan. Dhugaan isinitti himaan. Fakkeenyaaf warra akkana jedhee quraana irraa muree kitaaba isaanii barreessatu jira. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم كجدوا سن. لقد كفر الذين قالوا أجاكي الرامران لا دقيقة أمة الإسلام لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم كجد ربي تو كان جريمي كفران جري وري مسيح عيسى المريم ربي جرى ربي كفران جريمي ربي إسان الرامراني ما جراني إن الله هو المسيح ابن مريم جرى لقد كفر الذين قالوا تجتسا الرامران ما جرى إن الله هو المسيح ابن مريم جرى وان سنة جايب عيسى المسيح عيسى مريم سن لقد مالي جدا ربي جدا انما ما لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم لا مي عيسى الله هذا جدا
ملالا مال الرامرد لقد كفر الذين قالوا كجر قرآن الرامرانيت هذا صدركا كنا كتاب نورت بريسون نعربسون عربني كان أولي نجرا من التمامه عرب من كان أولي جرا لقد كفر الذين قالوا الرامراني قرآن ربي نم الرامراني سنو استهزاء نتكيسو أمنتي كي نعربسو وانت تكو جلا هفانجر وانت سانجتشات نجرا قرآن نكجر لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم اللهم مسيح عيسى ابن مريم يتيرني قرآن مرني كتاب بريسان كان قبل زيد فكاته نمني إسلام ما قبته الدنيا فاكرت اللي صربته لني كتاب بريسو تجران آيات قرآن الرامرني إسني يرو دندا إسني ساتلو دندا قرآن كيسة ربي سورة نساء سورة آل عمران سورة سدي آيات سديت بشنفا يوفرني قرآن آيات سديت بشنفا كمال جرسني تفكاته ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين أجد القرآن بيت انت الله يسير لا ما جد ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين إسلام ما نلتي نما من تبر وبرباده ربي سبحانه وتعالى إسان الرائن جالت إسان الرائن قبل إسان سن دنيا فاكرت اللي صلبتو تدري دبتيمي جرم ما جرني كتابة بالرئيس السيطان ومن يبتغي الإسلام جرن دالمي ومن يبتغي الإسلام فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ما جتشود قرآن ججيرو تجرن جتشو وسو دنداني في دندامي في قرآن قوتو ججيرو لكايون إساني قرو ججيرو دندان هنگا فدن أسولغاني أدوون إسلام أكون قرآن بكا خاصو متي ججيرو متي جتشتك ججيرو دندان جتشتك ججيرو دندان هاگا صدركا كنا ديماني هاگا نتقوسو برا دبراني دبي نورت تموغهن دبي بر نت تموغهن جتشو هاگا صدركا كنا فتاكي نو فتاني amantii keenya xiqqeessu amantii keenyatti qoosu quraana keenya harkatti qabatanii itti qoosu rasuula rabbiiti waan fedhan jechuu baay'atee biyya keenya keessatti itti fufee hojimaata ta'ee deemaa jira akka inni gara fuulduratti hin tarkaanfanneef waan kana guutuu cabsuudhaaf qabxiin tokkoffaan isin hojjechuu qabdan maali tokkoffaa wanti nuti hojjechuu qabnu waan jarri jedhan koomentii jalatti kennuu hin kenninaa koomentii jaraaf hin barreessinaa koomentii jaraaf hin barreessinaa wanti isin gochuu qabdan barreeffama isaan ittiin islaamummaatti qoosassan shuut iskiriin godha guyyaa wajjin galmeessaa maqaa isaa wajjin galmeessaa iddoo inni galu wajjin galmeessaa sana booddee dookumantara godhaati of biratti qaba sana booda ammoo qaamni dhimmi ilaalu eenyu akka ta'e qoradha sana booda qaamni dhimmi ilaalutti immootu dabarsaa kenna sudeen nuni majlisni immoo tarkaanfiin seeraa akka irratti fudhatamuuf haala mijeessuu qaba callisuun qabu callisuutti sin jiru አንዳንድ ሙስሊም ጠል የሆኑ ግለሰቦች የትኛውንም እምነትና ተቋም የማይወክሉ የታላቁ የነብዩ መሐመድን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ስም በማጠልሸት በተደጋጋሚ ጊዜ አላስፈላጊ የሆኑ የእሳቸውን ስምና የማይገልጹ ሁኔታ ነቢያችንን እያቋሸሹ መሆናቸውን ለመገንዘብ ችለናል። አጥፊዎቹ ለሕግ እንዲቀርቡ ለምክር ቤታችን የሕግ ክፍል ጉዳዩ የተመራ ሲሆን ወደ ሕግ እንዲያቀርቧቸውና በሕግ አስፈላጊውን ቅጣት እንዲያገኙ እየተደረገ መሆኑን ለመግለጽ እንወዳለን። namni tokko nabii rabbiitiif jecha gana diqqoo isii sodaatu hin jiru. namni sun waan tokkorra gahee hidhaayyuu haa ta'uu silaa hidhaan gartanii isaa ka barbaadu sanii wamaachi keessatti waan barbaadu argatee bilisummaa argate malee namni diinaa xiqqeesse namni nabiyyii arrabse haa hidhamu yoo jenne haa sooramuudha malee haa hidhamuun sun gartaniitiniini haa gartanii miidhamuun ta'u haa sooramu haa xooramuu ta'a malee namni sun gartanii akka arrabsisaniin osoo hujii irra olfamee osoo akka dhiirti gadaa nabii jirtu sun yoo nam tokko nabiyyii arrabse xiqqeesse abbaa ol kaatee sayfiidhaan morma irraa dabarsitu niitii akka amma dura dubbatamu sani niitii haadha ilmaanii niitii isaa qaama isaa uffata isaa lubbuu gartaniitiin nabiyyii caalchifachuudhaaf isii wareeju san osoo dhiirti akkasii jiraatte hin dhaabata wanti kun namni gartanii itti of amanee akka fedhe gartanii bakka fedhetti dubbachuu fi arrabaan arrabsuu sanii of amanee namni keessan deemu kanaaf waan hadha kaaftan kana haga waan san gartanii bakkaan geettanitti haga wanti kun mul'atutti haga namicha san bakka buutee isaa argitanitti jalaan deebi'ina ani dhaamsa ani qabu kana arda wanni dhufnee bakka kana geenneefi nuti
akka oksijiiniin nu barbaachisu caala nabiin kenna nu barbaachisa. Akka jireenya qurxummii bishaan tolchu caala nabiin jireenya kenna tolche salawaatu rabbi wa salaamu alayhi. Nabiin qeeqamee, nabiin quuqamee, nabiin arrabsamee taa'uu dadhabne. Namni marti bakka jirtanitti rasuulli dirmachuu isinirra barbaade. Ergamee qabrii galirraa eegalee takkaa lolli arrabni takkaa qeeqan namaa isarraa dhaabbattee hin beeytu nabii kenna alayhi salaatu wassalaam. Nuti abbaa keenna kanu guddifate caala, haadha teenna tanu deette caala, qabeenya qabaanne caala, ilmoo horree duyda keennarraa baate caala nabiitu nu biratti gatii qaba. Isaantu nu biratti ulfina qaba, isaantu nu biratti gatii qaba, sadarkaa qaba. Tokkoon keessan hin amanne iimaana qabatamaa, iimaana guutuu agaan isa biratti jaalatamaa ta'utti maatii isarra, haadha abbaa isarra, nama mararra agaan isa biratti gatii qabutu iimaanni keessan hin argamu jedha rasuulli rabbi. Mee nama arraba kanaan rasuulatti dheeratu maal jettan yoo ka jettan taate qasaman billaahi ajalatu sagaye. Killeen ajalli gahe cabuu dhihaattu dhagatti hutaalti jedhan. Sangaan gaafni isaa cabuu ka'e gaara diiga jedhee ka'a jedhe. Tayfiin ajalli gahe bahra booressa jettee kaati. Rasuulli aduudha, rasuulli ji'a, rasuulli bahra, rasuulli Allahu caasimu, rabbitu isa tiisa, jibriilu khaadimu, buraaqu markabu, micraaju safaru, sidrata almuntahaa maqaamu, jannatuhu alqur'aan, قبلته الكعبة، منهجه الوفا، دعوته التوحيد، دينه الحنفية. رسول لك إن رسول كسيتي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قدا رسول كيسة انتلا تقتره قبرتي تقوك أترفتي إسيجل دليد intalti tun haalan rasuula keenna kabajdi jaalatti turte. Lubbuu ufii rasuula irraan qusattu osoo jettu gaafa kaanii intalti isii gabra taate isii jala dalaydu kuni nabii rabbii arrabsite, arrabatti dheeratte. Tanaan natti dhufte agani na jala dalaydaa na jala hojjatta jedhee bakka kana si fiduumi nabii rabbii arrabsite jettee sayfii duubamaa fudhattee ajjeefte intala san. Booda sheenoftee itti dhagahamte waan taatu dhabdee jennaan rasuulatti deemaa dhufte. Yaa rasuulallah, gabrittii takka qaba, na jala dalaydiinaa hojjatti, garuu arraba sitti dheerannaan ajjeese, murtiin kiyya maalii jette. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول لجل جلا جدا رجا كان الرافضة إمام مالك. رسول لأصو بديتا تسلا اتدبتن تري كناف نما رسول أجيس مرتي نساء أجيس رجل إمام مالك. ابن تيمية لن كتاب ساكي ستي مرتي أكسيكن nama nabii qeequ, nama nabii quuqu murtiin isaa ajjeefamuudha sharaa islaamaa keessatti. Kanaaf ikhwaanii nama rasuula keenna tuqaa jiru kana afaan sooma jirraa, halkan qiyaama jirraa, afaan keenna zikrii qur'aana,
nabii keenna tuqe azalatu sagahe rabbi dhabama isa haa godhu. haalan ulfaata waan jarri jedhe san abadan miidiyaa irra kaa'uun nun barbaachisu jecha isaanii osoo hin taane namoonni sun nutti duulaa jiraachuu kallattii garagaraatiin jara ibsuu ni danda'ama. Wanti gochuu qaban baay'eedha. Maqaa isaaniitiif waan isaan jedhan san waan isaan barreessan san shoot screen godha jalqaba irratti sana booddee ragaadha akka dookumantaraatti walitti qaba sana booddee qaama dhimmi ilaalu biraan gaha. Ammoo jarri kun akka qabamaniif jecha suuraa isaanillee of bira kaaya yoo danda'ame namoonni akkanaa kunniin tarkaanfiin seeraa irratti fudhatamuu qaba jedhaati sooshaal miidiyaa irra kaaya waan isaan jedhan san ammoo sooshaal miidiyaa gubbaan kaayina waan isaan jedhan barreeffama isaanii sooshaal miidiyaa gubbaa kaawuu osoo hin taane tariitii bakki isaan itti sooshaal miidiyaa irra kaa'uun barbaachisullee ni jiraata. Ammoo jecha isaanii sooshaal miidiyaa irra kaa'uun hin barbaachisu waan isaan jedhanii islaamummaa qeeqan jecha sana islaamummaa barreeffama san fuunee sooshaal miidiyaa irra kaa'uun hin barbaachisu garuu jara kaa'uun rakkoo miti jecha isaan islaamummaadhaan qeeqan sana fuunee kaa'uun nutis lammata deebinee diinni takka nu arrabse lammaffaa islaamummaa jaraa wajjin arrabsuu ta'a jecha isaanii sammee akkamitti fuunee asirra kenna bakkeen namni tokko sitti dhufe haadha keessi biratti arrabsa haadha teessi biratti arrabsa ati haadha teedha biratti arrabsaa maal jedhee namni tokko si gaafata maal jedhee arrabse yoo si gaafate akkas naan jedhee yoo jetteen atis deebitee haadha tante namichaa san wajjin arrabsutti jirtu akkas jechuudha kunilleen. Kanaafuu ani jecha jarri jettu arraba kiyyaan asirratti jechuun haalan natti ulfaata jedhullee hin barbaadu jechuufis illee karoora hin qabu jecha akkaan ulfaataan jecha akkaan namatti jabaatu kanaafuu jecha san fuutanii asirra hin kaayinaadha asirra kaa'uun dogongoraa isiniin jedhe. Tokkoffaa irratti namni amantaa fi jaalatu amantaa qabu waan akkanaan godhu. Ani namni isa wajjin dhaabbattanii inni maaliif akkana jedha inni oromummaadha jettan kun oromummaa miti jedhan. Oromummaa kana nun barsiisu oromummaa. Oromoo hootaa deemu. Jalqabumaayyuu bar namni oromummaa kabaju amantii namaan tuqu bar. Bakka. Ani obboleessa musliimaati. Musliima kana yoo tuqe oromummaa irra maaltu gaa yaaduu qaba amantiidha. Ati waan irratti amanaa jirtu kana gaafannee karaa sirriitti wal deebisuu yoo dandeenya naafatti wal waqqasuu dandeenya. Kitaaba qabannee wangeela qabattee atillee waan dandeettuun. Saniin gara gaanitti dhuftee waan barbaadde. Nama ati jaalattu abbaa atitti amantu san arrabsaa oromummaa jabeessuun akkasii eessa jira taarikuma addunyaa keessa hin jiru. Kuni xilaata ergama qabaa jechuudha barmataan isaa. Dhugaa siin jedhameti kaffaloodha kaffalameetiif gazzamni kennamee fi akkana jedhee walitti dhugaa jaalattanii jibbitanii waan barbaadannan jechuudha ergama qabaaf dhufe malee namni ammoo warri oromummaa ani har'a kana barreessee kaffaloon oromummaadha lakki oromummaan nu jalaa miidhama kaffaloon haa ta'u kan jettamu waan biraa yoo barbaadani sareen akkasaa hedduutu jira sareen akkasaa kan oromoo diiguudhaaf kutattee dhufte hedduu waan jirtuuf yoo oromummaa keechan jaalattan ta'e kaffaloon seeratti dhiyaatee gatii kaffaluu qabaata gatii. Jecha diinni ittiin islaamummaa arrabsu sooshaal miidiyaa irraan kaayinaa of bira kaayaa gara qaamni ilaaluuf dabarsaa eeruu kennaa namoonni kunniin immoo kallattii garagaraatiin jilchuu ni danda'ama. Sooshaal miidiyaa irratti suuraa isaanii maxxansaa sooshaal miidiyaa irratti suuraa isaanii maxxansaa namoota maxxanfamuu qaban yoo ta'e namoota dhiibban isaanii olaanaa qabu yoo ta'e hundi kennaa diinii kennaaf tumsuu qabna hundi kennaa diinii kennaaf dhaabbachuu qabna hundi keenya diinii kenna jaallachuu qabna hundi keenya diinii kenna jabeeffachuu qabna hundi keenyayyuu daawaa islaamummaa babal'isuutu nurraa barbaachisa. Waan godhe kanaaf gatii guddaa kaffaluu qaban. Har'a gadi dhuftanii kaffaloo cinaa abbaa barbaadde ta'ani kan hoosiin jedhu ani nama amantaa ortodoksii hordofu sittani. Kaffaloo bira dhaabbattee kiristaanaani jettee kaffaloo bira dhaabbattee yookaan amantaa inni amantaa maal qabaa miti bira dhaabbattee kaffaloon akkana boru waan kana caalutu dhufa. Wanna kana caalu hoo kaffaloon akkanatti kaffaloon immoo kophaa isaa jiraatee agartu. Kophaa isaatii miti. Lafaa ka'ee miti kan kanas gadi fide. Mee ajandaa kana akkamitti akka qopheechanii gadi fidan eenyuuti mee aguma barbaadellee amantaa kana jibbiinsuma amantaa kanaatillee yoo qabaate namni tokko maal jedhee jecha akkanaa kana barree gizee lamatti deebi'ee bar jecha makana barreeffama laayinataa lamaatan arge gosa lamaatan arge kanaafuu kaffaloon seeratti dhiyaachuu qabaata itti gaafatamummaa inumaayyuu gatii fudhachuu qabaata gatii isaa kaffaluu qabaata namoota akkasaa kana jireenya isaatuun barbaadu. Kanaafuu hojii kana itti haafufnu aduwwoota islaama rabbiin ija nurraa haa qabu. warra jireenya isaa caalaa qabeenya isaa caalaa maatii isaa caalaa islaamummaa jaalatu rabbiin haa taasisu. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. yaa nabiyyal safaruhu almi'raaji sallaa alayhi rabbii wasallama
مستقبلت أودية غيث السماء صلى عليه بارئ الإباد ما أمطرت صهب وسال وادي يا رسول الله